Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashammar kafuunis ni nyanchaa. Tole barumsi keenya har'aa waa'ee TikTokiiti. TikTokii lakkoofsa irraa kaafnee email akkamitti gashanna hojjettanii fi warri ammootu email akkamitti jijjiirra. Akkasuma lakkoofsa keenya akkamitti jijjiirra hojjettanillee gaaffii keessaa waliin qabeetiin isin deebisa. Nafaana bu'aa isiniin jedha. Akkasuma chaanaala keenya kana subscribe godhaati. Like share godhaa. Tole TikTokii keessanirra galtanii tole TikTokii keessanirra galtanii eessarra galtanii bakka kanarra galtanii jechuudha. Sarara tuttuqaa sadii kana ergasii sitting kan jedhu jalaa kanarra seentanii kana namoonni beeka yoo tole yeroo inni akkana isinii fidu lakkoofsa duraanii jalaa baaftanii lakkoofsa haarawatti gaffachuu jechuudha. Akkaawunti isa jedhu kan gubbaa kanarra seentan tokkoffaa irra dhufu kana irra seentan suuta isin agarsiisuudhaaf. Tole yeroo isa irra seentanitti ammas tokkoffamarra kan jiru account information isa jedhu kanarra seentanii jechuudha. Ammas biratti isinii baasa. Anamma kiyya emailaa fi lakkoofsaan socho'aaraa jechuudha. Emailaa fi lakkoofsallee irraa qabaan. Isin namni bakka kana lakkoofsaa fi emailaa illee hin qabne TikTokiin keessaa yoo bade isinii deebi'uu hin danda'u. Itti godhadhaa bakka kanatti yookaan lakkoofsa itti godhadhaa yookaan immoo email itti godhadhaa. Booda yeroo inni isin jalaa lagaa ta'e yookaan isin jalaa bade bilbila biraatiin yeroo qayyaruu barbaadan akka itti deebistan hin jiru waan ta'eef dirqama bakka kanatti waan tokko godhuun dirqama jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa itti godhachuu barbaaddes yoo duraan jiraate lakkoofsa jijjiiruu barbaaddes email itti godhachuu barbaaddes yoo email jijjiiruu barbaaddes kunoo isuma kanarra seentaa phone number kan kanarra seentaa. Tole as biratti yoo jijjiiruu barbaadde change phone number isa dhufu kanarra dho'itaa jechuudha. Yoo ammoo irraa haquu barbaadde isa jalaa kana dho'ita hayxeetuma dhiisuu yoo barbaadde si galee jijjiiruu barbaadde isa kanarra dho'ita. Yoo ammoo haquu barbaadde isa jalaa kanarra dho'ita jechuudha. Kanaafuu akkasitti jijjiirattan. Tole email illee akkasuma bifa saniin isinii fida yaa wanni garagaraan jiru. Email jijjiiruu barbaaddan change kan kanarra dho'itanii irraa haquu barbaadan ammoo kanarra dho'itanii jechuudha. Isinii galee yeroo irra dho'itanitti ka jalaa kanarratti ni haqama. Isa gubbaa kanarratti ammoo ni jijjiirraa isin gaafata email biraa bakka san buuftan. Akkasitti TikTokii keessan to'achuu dandeessanii yeroo isin jalaa badallee akkan argachuu dandeessan isiniin jedha. Tole gaaffii keessan komentii jala kaa'atii waan isin dhibe akkasitti like share subscribe godhaa isiniin jenna chaanaala keenya kan haarawaa akka isiniin jedha. Assalaamu alaikum.